waan Itoophiyaa kanarratti yoo waliin galle karaa dheeraa deemuu hin dandeenyu. Am tokko seenaan Itoophiyaa kun seenaa gabbataadha gama tokkoon. Umurii qeeffatteedha. Keessayyuu sirna bulchiinsa biyyoota Afrikaatiin wal bira qabnee olaalle seenaa dheeraa qabdi. Eenyummaa daneessas qabdi. Saboota 80 oltu keessa jira. Garuu waan kun yoo xiqqaate waa lama argisiisaa jedhu hayyoonni. Karaa tokko sabaaf sablammoonni biyya kana keessa jiran kun wal danda'anii wal kabajanii waliin jiraachuu isaanii argisiisaa. Odoo wal dhabdeen kun akka har'a mul'atu kanatti ol ka'ee mul'atee jiraatee jarri kun wajjiniin turan ture adda ba'u ture. Kanaafuu daneessummaan Itoophiyaa har'a nu irraa haasofnu kun karaa tokkoon kana dura wal kabajuu wajjin jiraachuu some level of tolerance akka jiru nutti argisiisaa jedhu. Karaa biraa immoo wal dhibdee wal xaxaa biyyattiin amma irraatti ittiin rakkattu kanas uumee jira. Sirna Itoophiyaa ijaaruu keessatti wanni adda addaa yaallamee jira. Tokkoma fakkeenyaaf eenyummaa garaagartummaa eenyummaa jiru kana afaanii aadaa kana haqanii saba tokko godhuudha yaaliin godhame jira. Odoo inni galma ga'ee jiraatee wal dhabdee har'a arginu kanan arginu warri jedhan jiru. Xiqqoo gaabban jiru jechuudha. Assimilation poolisiin sun succeed godhuu dhabuu isaati warri gaabban jiru. So anyway, daneessummaa fi seenaan Itoophiyaa irraa arginu kun karaa tokko tolerance wal kabajanii waliin jiraachuu argisiisa. Karaa biraa immoo madda rakkoo yookiin wal dhabdee har'aa kana ta'ee turuu isaa argisiisadha. Akkuma dura jedhee wal dhabdeen kun umurii qufessa. Haa ta'u malee immoo har'a yeroo kamuu caalaa dhiibbaa nurratti uumaa jira. Biyya irrattis dhiibbaa uumaa jira. Diinagdee irratti dhiibbaa uumaa jira. Jiruu tokkoon tokkoo keenya irratti sadarkaa dhiibbaa geessisuu gahaa jira. Sababni isaa maali? Miidiyaa hawaasatu caarraa dabalataa uume farra. Bifa barbaadeen namni tokko odoo isan dhoowwin namni tokko odoo isan daangessin akka barbaadetti waan barbaade dubbachuu waraabee dabarsuu xaxee gurguruu haala ittiin danda'u keessa waan jirruu fi caarraa dabalataa uumeefii jira jechuudha. Wal dhibdee kana dura turan yaadota wal faalleessanii fi jeequmsa uumuu danda'an akka gurguratan haala uumeef jechuudha. Kuni maal godhee ijaarsa biyyaa nagaaf tasgabbii biyyaa irratti balaa fidaa jira jechuudha. Practically balaa hundi keenyayyuu ijaan arginu gurraan dhageenyu immoo akkaan nu keessatti immoo shakkii sodaa uumatii jira jechuudha. Qalbii yeroof qabeenya biyya misoomarraa yookiin immoo misoomarra ooluu qabu qisaasaa jira jechuudha. So dhiibbaan waan kun uumaa jiru dhiibbaa salphaa miti. Irratti mari'achuu fi hubannoo waloo uumuun furmaata waloo kaa'aa deemuun wal hubannaadhaan deemuun yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha. Not necessarily for nation building biyya jabduu ijaaruu biyya bareedduu ijaaruu maal san caalaa jiruu tokkoon tokkoo keenya sadarkaa miidhugaa jiraachuu san wajjin ilaaluun barbaachisaadha. Eessa maddi isaa hoom jalqabe ka jedhu irrattis ilaalcha lamatu jira. Madda yookiin immoo yeroo isaatiin wal qabate. Gamni tokko maal jedhaa? Waan kun waan yeroo dhiyootiidha. Hoggaa 8 darbe kana hayyoonni siyaasaa naannoo isaanii fottoksuudha qabsaa'aa turan tokko dhufanii biyya kana keessa waan takka argamee hin beekne siyaasa eenyummaa irratti hundaa'e ijaaranii biyya kana goolanii wal dhabdeen kun achi jalqabeedha. They ethnicized politics and the territory. Teessumni lafaatis siyaasni biyyattiitis akka eenyummaa irratti ijaaramu godhanii jedhan. They also politicized and territorialized ethnicity. Eenyummaanis dhimma siyaasaa fi
dhimma lafaa wal qabatu akka namni eenyummaa wal fakkaatu qabaatu iddoo tokko akka qubatuu fi siyaasa akka hojjetu godhanii kanatu madda wal dhibdee kanaatii jedhu. Warri biraamoo maal jedhanii waan akkanaan jiru wal dhabdeen Itoophiyaa kuni umuruma Itoophiyaa qaba. Gaafuma Itoophiyaan ijaaramtu irraa jalqabee wal dhabdee uumametu amma irraatti nu wajjin dhufee. Garaagartummaa yookiin daneessummaa irraa isin maddinee waan yeroo dhiyootis miti. Umurii qeeffessaa har'a garuu miidiyaan hawaasaa kuni madaa waggaa 150 wajjin ture kana akka ol ba'ee wal dhabdee babal'isu godhe malee umurii qeeffessaa umuriinsaa umuruma Itoophiyaati warri jedhan jiru jechuudha. Seenaan Itoophiyaa bifa baay'eedhaan barreeffamee bifa baay'eedhaan himama akkuma hundi keessanuu beektan. Itoophiyaan maali yoo jettan gaafni tokko impaayeraa mana hidhaa sabootatii siin jedhu. Kabiraammoo lakki Itoophiyaan sabbiyyaadha nation stateidha saba qeenxee qabdi. Amma garaagartummaan namni asitti himatu kuni garaagartummaa xixiqqoo subnational malee Itoophiyaan saba takkittiidha ka jedhu jira. Kammoo sadarkaa heeratti beekamtii argate leetilii sabdaneetii ta'uu ishii biyya saba baay'ee ta'uu ishii hin kaa'e jechuudha. Kun isa deenuu numa deeman amma siyaasa Itoophiyaa keessatti. Warri Itoophiyaan impaayerri tun diigamuu qabdi jedhu har'as jira. Warri Itoophiyaan beherna jedhu har'as jira. Warri sabdaneettidha jedhu immoo at least as jira. So kun hundumtuu himama jechuudha. Kanarratti waliigaltee noon uumamne waa'ee Itoophiyaa waggaa haasofnu namni waan garaagaraa haasa'a jechuudha. Waliigalteen hin jiru. Kanuma sagalee dhageechisa malee walitti haasa'aa hin jirru jechuudha. Maddi wal dhibdee tokko kana jedhee amanaani. Seenessi asirraa maddu kaa haala nuyi itti har'a eenyummaa biyyaa namaaf aangoo siyaasaa ittiin ilaallu irratti dhiibbaa guddaa akka qabu uuma shakkiin qabu. Kan impaayera jedhee amanu ani lammiidha jedhee amanuu hin danda'u. Kan immoo sabbiyyaadha yookiin nation stateidha jedhee amanu immoo aniif shimallis garaagartummaa sablammummaa qabna jedheen amanu. So maddi wal dhibdee siyaasa Itoophiyaa inni guddaan kana jedheetiin amana. Gara actual seenessaatti sadarkaa addunyaattis waan beekamu wal qabsiisnee ilaaluudhaa fi seenessi walitti bu'u jira biyya kana keessa. Bifa baay'eedhaan jira. Inni garuu the most dominant one ka ol ba'ee mul'atu seenessa qeenxeef seenessa daneessatiin wal qabata. Seenessi qeenxee kun maal jedhaa? Akkuma dura isinii kaase Itoophiyaan sabbiyyaadha. Saba qeenxee qabdi. Eenyummaan sabaa fi eenyummaan lammummaa tokkuma jedhee warra amanu san jechuudha. Warri seenessa qeenxee yookiin unitary yookiin unity irratti warri focus godhee dubbata. Warri daneessaa immoo maal jedhaa? Itoophiyaa keessa eenyummaa sabaa baay'eetu jira. Kun immoo beekamtii argachuu qaba. Wal kabanyee wal beeknee beekamtii walii kenninee wajjin jiraachuu qabna warra jedhu sani. Wal dhibdeen jara kana lamaan jedduu jiru maali? Warri qeenxummaa leellisanii eenyummaa sabaati beekamtii yoo kennine nu qoqqoodaa jedhanii amanu. Beekamtuma sanuu kennuun nu qoodaa jedhan. Warri immoo daneessummaa leellisummoo maal jedhaa? Tokkummaa kana eenyummaa keenya haqee akkuma kana dura yaale sanitti walitti nu makuuf yaadaa jedhan. Lamaanuu komii walirraa qabu jechuudha. So wal dhabdeen inni cimaan I think the most dominant one ka seenessaan wal qabatu asirraa madda. Egaa waan kana araarsuudhaaf amma heerri biyyattiin yaalamiti fakkeenyaaf amma maal jedhaa? Beekamtii kana sin kennina. Daneessummaan jiraachuu sin kennina. Sadarkaa biyyaattis immoo tokkummaan at least tokkummaa hawaasa diinagdee fi hawaasaa kana uumuun barbaachisaa ta'uusaa amma tokko
beekamtiin kenna. Garuu waan sun waan akkaan lafa qabateef ammallee biitan addaan harkisuu malee walitti fidee wajjin itichuu irratti baay'ee hojjetamaa akka hin jirre argisiisuuf. Dhaloonni haarofti gaa waan jarri kun lamaan miidiyaa hawaasatiin gurguran kana waan diigumsa addaan harkisuu balbaloomsu kana dhagaa waan jiruufi fuulduratti illee waan kanarra fiduudhaaf abdii guddaa waan namatti argisiisu baay'ee hin qabne yoo dhaloota irratti hojjetuu hin dandeenye jechuudha. Inni lammataa kaseenessaan wal qabatee dhufu wal morkii eenyummaati. Eenyummaan biyya kana keessa jiran baay'eedha. Eenyummaa daneettidha yeroo jennu Itoophiyaan sabaan qofaa miti. Eenyummaa baay'eetu jira. Dhalli namaa eenyummaa baay'ee qaba. Eenyummaan keessan waraqaa eenyummaa keessanirraa jalqaba. Waraqaa eenyummaa keessanirra lakkoofsatu jira. ID number. Lakkoofsi sun eenyummaa keessanii, identity keessanii achii jalqaba. Achii qabee eenyummaa lakkaa'ameen dhumne qabdan hundi keessanuu. Obboleettii ta'uun eenyummaadha. Obboleessa ta'uun eenyummaadha. Eessuma ta'uun indiles. Inni akkuma jiru ta'ee eenyummaan siyaasan walitti hidhatan biyya kana keessatti wal morkan fakkeenyaaf amma kasabaaf kabiyyaa yoo laalle Itoophiyaa keessatti waan wal morkan fakkaata. In practice, in reality wal hin morkan garuu perceptioniin jiru waan wal morkan godhee dhiyeessa. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee anumti kun miidiyaa adda addaarraa hoggaan dhaqee namni Itoophiyaawwiinnatinna Oromoonnati eeggaa cibbeemnaan jedhan. Itoophiyaa biyyi jedhamtu tun saba baay'ee irraa ijaaramti jennee miti tokko Oromoodha. Oromoo odoo keessaa baaste Itoophiyaan taatu jechuudha. Yookiin waan biraa taati malee yookiin bifa biraa qabaatti malee Itoophiyaa tanan taatu. So mutually exclusive miti. Wanna wal maddii qabamanii miti. So suni akkuma jiru ta'ee eenyummaa sabaa fi biyya kana keessatti wal morkiin jira. Kana dura eenyummaan biyyaa yookiin Itoophiyummaan eenyummoota keessa isaa jiru kana dhoskee hacuucee haqee deemuu barbaadaa ture ka jedhu komiitu jira. Waggaa 30 darbe kana immoo seenaa san jijjiiruudha jedhameet eenyummaa Itoophiyummaa eenyummaa biyyaa kana xiqqoo akka dhoksuu godhanii eenyummaa sabaa eenyummaa as keessa jiru kana xiqqoo ol kaasanii mul'isuutu jira. Kana lamaan gidduutti maaltu uumame jechuudha? Wal morkii fi wal dhibdeetu uumama. Tokko ani Itoophiyaadha sin jedha warri isaan immoo wal faallesuu barbaade ani eenyummaa saba isaas itti mata jechuudha. Eenyummaa biyyoolessaa irratti shakkii uumeera waan kun. Eenyummaa biyyoolessaa irratti shakkii uumee jira yeroo jennu xiqqoo sun seenaadhaan duuba deebitanii yoo ilaaltan bara 1950moota keessa Waalellinyifaa barreeffama barreessan keessatti the questions of nationality keessatti eenyummaan sablammummaa Itoophiyaa eenyummaa sobaatii jedhan. Eenyummaa Itoophiyaa miti eenyummaa sablammummaa Itoophiyaa. Itoophiyaan nationalitiin sablammummaadha. Itoophiyaan saba waan jedhanii yaadaniif isaan sablammummaan yookiin miseensa saba sanii nama miseensa saba sanii ta'uun waan jedhamu hin jiru. Sobaadhaan malee lammummaa Itoophiyaa miti booda xiqqoon nan kaasaa kana. So lammummaaf sablammummaa ta'aa dhufnu. Amma jara kana lamaan gidduudha. The most critical disagreementiin kan jiru. Wal dhibdee hamaan hin jiru kana lamaan gidduudha. Kuni lamaan immoo sadarkuma yaadamaattu irratti hin mari'atamu. Yeroo Haayile Sillaasee kun lamaan tokko yookiin immoo warri Itoophiyaan sabbiyya nation state jedhee amanuuf jarri kun lamaan tokko garaagartummaan qaban. Garuu wal dhibdee seenaa keessa tureen wal morkiitu jira kana lamaan gidduu. Ani Oromoodha. Sablammummaan kiyya Oromoodha. Yookiin immoo miseensa saba Oromooti jechuudha. Lammummaan kiyya immoo eenyu? Itoophiyaadha. Kuni lamaan walitti hin bu'anii lamaanuu wal kabajanii wal maddii jiraachuu hin danda'anii.
An Oromoodha lammii Itoophiyaati. Ilaalcha kanaafi wanni akkas jedhamu hin jiru. Ati sablammummaan keetis Itoophiyaadha, lammummaan keetis Itoophiyaadha. Oromummaan kuni garaagartummaa xixiqqoo waan ta'aniif isa emphasize godhuu hin qabdu. Ol kaastee fiduu hin qabdu. Maaliif ol kaa'oo deeman nu diiganii warri jedhan sun immoo kanarraa shakkii qabu jechuudha. Waan kun baay'ee biyya kana keessatti qofaa miti. Sadarkuma addunyaatti yoo laalle amma nationality fi citizenship gidduutti wal morkii hamaatu jira. Amma biyya Ingilizii yoo fudhattan Ingiliziin bifa wayiitiin Itoophiyaadhaan wal fakkaatti. Empire illee, sabdaneetti illee, sabbiyyaa illee akkanuma argumentiin isaan qaban. Nationality fi citizenshipinis akkanumatti UK nationality jedhan amma warri durii. Warri kana challenge godhanis immoo akkasuma hin beektani over the last 10 years warri irraa fottoquudhaaf socho'an akka jiran. Amma kuni jaarraa dhufu kana keessatti kana caalaa bal'ataa jedhamee eegama. Walitti bu'iinsi eenyummaa kana lamaan gidduu jiru. Not only this, unitary fi yookiin immoo unity fi diversity gidduus walitti bu'iinsi jiru akkanumatti bal'ataa deemaa jedhamee eegama. Sadarkaa addunyaatti. So nuyi wajjin immoo kuni lamaanuu waan jiraataniif amma yoo waa gadi teenyee karaatti tolchuu hin dandeenye hoggaa addunyaa irratti bal'ataa deemu. Tekinooloojiin amma nuyi kaasne miidiyaan hawaasaa kunis babal'ataa akkuma deemu wal dhibdeen kana lamaan gidduu jiru kana caalaa balaa nutti fiduu akka danda'u wajjin ilaaluun barbaachisaadha. So maalidha waan kun? Amma eenyummaan lammummaa kuni citizenship walitti dhufeenya namni tokko biyya isaa yookiin immoo sirna mootummaa biyya isaa wajjin qabu. The relationship between a citizen and the state. Mootummaan biyyoolessaa Itoophiyaa kun jira. Nuyi as keessatti miseensa walitti dhufeenya nuyi fi mootummaa biyyoolessaa kana gidduu jiru eenyummaa lammummaa kanaan ibsamaa jechuudha. It is a political identity. Eenyummaa siyaasati. It is a legal identity. Eenyummaa seeraan argannuudha. As keessa yoo jiraatte, afaan yoo dubbatte, hoggaan manaa yoo jiraatte, seera guutteerta hodhu lammummaa paaspoortiidhaan namaa kennama waan kun. Sablammummaan kun immoo hawaasa yookiin garee saba jedhamu tokko ka seenaa waloo qabu, aadaa waloo qabu, xiinsammuu waloo qabu tokkotti miseensa ta'u miira miseensummaati jechuudha. Nationalitiin miira miseensummaa saba tokkoo ta'uuti jechuudha. So there is a big difference between the two. Garuu yeroo baay'ee especially ijaarsa sirna mootummaa sabbiyyaa kana jalatti akka tokkotti waan ilaalamaa turaniif akkasitti yeroo baay'ee wajjin qabu. So jarri kun lamaan tokkoo miti allaan illee godhuu dhiisuu danda'u. Isaan yoo distinct yookiin addaan baasnee ilaaluu yoo dandeenye dhibdee Itoophiyaa kana baalaansii godhuun hin danda'amaa ka jedhu gara dhumaatti itti dhufa. Amma warri tokkummaa yookiin unity lallabu maal jedha? Nuyi lammummaan keenyas sablammummaan keenyas Itoophiyaadha sin jedha. Warri immoo daneessummaa lallabu warra kanarraa faallaa dhaabbachuu waan barbaaduufi nuyi indoo Itoophiyummaa kana hin barbaannu sablammummaa kiyya kanatu lammummaa kiyyaa sin jedha. Biyya alaatti amma nam tokko argattan Oromoo am Oromiyaan sin jedha. Citizenship isaa jechuudha. Tokko citizenship tu nationality ta'a, tokko immoo nationality citizenship ta'a jechuudha. Kuni wal dhibdeen kun ammam akka wal harkisaa jiru antitesisii walii ta'ee akka dhaabbatu argisiisa. Jarri kun immoo sirna bulchiinsaa yookiin immoo governance modelii propose hoggaa godhan waanuma seenessaa fi eenyummaa sanii wal qabatu fidan. Warri Itoophiyaan sabbiyyaadha jedhu suni unitary state nu barbaachisaa siin jedha. Maaliif nuyi tokko garaagartummaa xixiqqoo ol kaasuu hin qabnu. Isa dhiisnee irraafannee unitary state yoo unitary modelii kana yoo adopt goone tokkummaa cibsaa walitti bu'iinsa hir'isaa
tasgabbii biyyaalessaa cimsa waan ta'eef isa nu wayyaas hin jedhu. Warri daneessummaa immoo leellisu maal jedha lakkii. Nuyi daneessummaan biyya kana keessatti qabnu moodelli isaa ta'u federaalizimiidha. Waadadha federalizimiin kuni. Wal kabanyee garaagartummaa keenya kabanyee waliin jiraachuu ka dandeenyu federalizimii kana jalatti maaliifi sadarkaa naannootti eenyummaa sablammummaa keenyan ofiin of bulchinaa. Sadarkaa biyyaatti immoo eenyummaa lammummaa keenyan waliin bullaa kanatu nu ta'a ka jedhu kunis still debate also federal constitutioniin amma tokko hiikatti kennuudha yaalullee still waan kun akka deemaa jiru argisiisuuf. Kanatti aanee maaltu dhufa wal qoodinsa hayyootatu moo jira. Hayyoonni tokkummaa yookiin sabbiyyaadha jira sabdaneettidhaan jedhu jira lammummaadhaanis wal qabatee sablammummaadhaanis wal qabatee akkasumatti garaagartummaan jira. Governance modelii irrattis garaagartummaatu jira. So wal qoodinsi hayyoota siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti I think waan akkaan mul'atu garee lamatu jira. Akkuma addunyaattu hayyoota siyaasaa kana qoonnee garee the most dominant one grieving and the greedy elite jedhamu. Afaan Oromootti hiikuudha yaaleen ture. Hayyoota siyaasaa albaadheyyii fi warra madaa seenaa hooqaa jiraatanii jedhamu. Kuni theoretically sirriitti beekama keessayyuu economicsii keessatti beekama. Baay'ee keessa gadi hin galu suurri kun I found it very interesting waan ani jechuu barbaade waan capture naa godheef. Ka garasiisuun maal akka qabatee deemaa jiru argitanii reeffa kuni doolaara. Kanuma baqa gareen liitiin sadarkaa addunyaatti jiran. Amma Itoophiyaan tun waggaa dura ijaaramtu economic container modelii fayyadamteedhaan. Economic container modeliin maalinni lafa fudhachuu fi nama achirra hojjetu humna namaa walitti qabachuudha malee seenaa fi eenyummaa sabootaa kabajuu irratti waan xiyyeeffate hin turre. Namni qabeenya lafaa albuuda yookiin humna namaa saamu kun immoo anyway greedidha jechuudha. Illiitii greedii yookiin immoo albaadheyyiitu ijaarsa kana jalqabee jechuudha. Malli sun immoo maal uume? Madaa uume. Madaa seenaa. Maaliifii lolatu ture waan baay'eetu ture san keessa. Inni madaa uume. Amma warri waan uume san itti fufsiisuu barbaadu. Qabeenya irraa argatu san argachaa itti fufuu barbaadu jira. Warri immoo rakkoo uumame san himachuudhaan immoo komachaa jiraatu jira jechuudha biyya kana. It's very clear. Warri lammataa kun warri madaa seenaa himatu kun maal jedhaa? Ridireesaarii gaafatan. Waan kana hubadhaa. Rakkoon nurra gaheera. Uummanni keenya itti miidhameera. Kanaa beekamtiin kennamee araarri bu'ee yoo deemne malee biyyi tun tasgabbiin argattu jedhan. Warri sun immoo suni bakka eessattuu ta'eera waan akkanaa inuma jira biyya birattu amma bakkuma jirru taafufnuu jedhan. Nuyis nun xiqqinaa albaadheyyummaa keenya kanatti taafufnuu jedhan. Warri madaa seenaa kunis immoo tokko albaadheyyuma ta'uuf godhan. Kanatti fayyadamnee bakka sanannaa ugaadhannee albaadheyyii taanadha. Kana completely dhaabuun hin danda'amu at global level garuu immoo amma tokko saniifis beekamtii kennu araara buusuu fi modela haaraa wal hubannoo irratti ijaarame yoo fiduu hin dandeenye akka biyyaatti itti fufuun salphaan ta'u jechuudhaaf. Kanuma argisiisuudhaaf mee qaama hidhatee socho'u kana ilaalu sadeenu. Warri kun sadeen baay'ee faalladha miti. Sadeenuu walii faalladha. Garuu wanni isaan godhan it is exactly the same. Akkatti jalqaban hundi keessanuu ani waan addaa qorannoo waan irratti hin gooneef akkatti jalqabame irratti odoo laaltanii amma fakkeenyaaf warri Oromiyaa keessatti dura hidhannoodhaan socho'uu danda'an shaniin mootummaan kuni gaafii Oromoo kanan deebisu shakkii qabnaa gara warra albaadheyyii sanitti achi waan jedhu natti fakkaataan shakkiin qabaa jedhanii jalqaban. Warri kunis
warri kun federaalizimii kana diiguuf deemanii duubatti deebisuuf deemanii warra tokkummaa leellisuusan jalatti nu kuffisuuf deemanii kanaafuu lollee dhaabuu qabnaa jedhan. Warri kun nu loluu barbaada waan ta'eef mootummaa kana jala dhokannee dhandhee deeggarree jara kana rukunnaa jedhan. Gaafas immoo warra kana ofitti qabnee albaadheyyummaatti fufnaadha. Gaafa araarri bakka tokkotti bu'u isaanii diina keenya wajjin dhaabbatanii isaanis immoo dhaqan. Lolli kun eessaan jedhu mee gaafadha. Jarri kun amma actually maddiidha walitti bu'an malee fuuldureedhaan mootummaadhaan wal lolaa irraa jedhan miti. Kan wal lolaa jiran garuu seenaa wajjini. Warra faallaa keenya wajjin jiru wajjin jedhaniit mootummaa komatu malee mootummatu diina hin jedhani beeka. So odoo mootummaa hedduudha baasne maal ta'a? It is a war of all against all. Maddi isaa maali? Wal dhibdee seenati. Seenessa. Akka itti eenyummaa hubannu. Akka itti sirna mootummaa hubannu. So rakkoon Itoophiyaa kuni akka namni tokko ogguma miidiyaa irratti bahe superficial godhee waanuma kaleessa jalqabe godhee dhiyeessu kanaa miti. It is deep rooted. Kana hundee irraa hiikuun yoo hin danda'amne waan kun biyyattii tana akka goolu argisiisuuf. Kana hundammoo amma akkuma dura isinii kaase meeshaan ammayyaa kun it is very conducive. Bakka mijataadha. Namuu dhufe madaa seenaa duratti kaasne san qofa odoo hin ta'in soballee gurgurata. Sanuu sobni haalaan gurgurama amma. Qorannoon biyya Ameerikaatti yeroo tokko Silicon Valleytti godhame tokko maal jedha? Sobni dhugaa caalaa dachaa ja'a gurguramaa jedha. Dhugaa fiddee gurgurachuudha yaalurra soba fiddee dachaa ja'a gurgurataa jedha. YouTube irratti soba feetee doolaara tokko argatta yoo ta'e yoo soba feete garuu doolaara ja'a argatta jechuudha. So kanatu waan kana babal'isaa jira. But hoggaa kana jennu namni baay'ee misunderstandingii biraa uumaa jira. Social meediyaan kun yookiin meeshaan ammayyaa jennu kun digital meediyaan kun intrinsic value hin qabu. Hin hoogu, hin loogu. Waanuma namni itti fe'e baata. Maaliif sobni san akkasitti gurguramallee hin jettan yoo ta'e namni waan babbareechuufi soba. Babbareechee waan fiduufi malee dhugaa sodoo dominantly itti feene isuma reflect godha. Waan sirrii sodoo itti feene isuma argisiisa. Amma hundi keessanuu amma Google irratti shimallis jettanii odoo barreessitanii. Oggaa isin essii barreessitan namni biraa namni maqaan isaa essiidhaan jalqabu as keessa jiraachuu danda'a. Shimallis ni fida. Maaliif namni baay'ee waan irratti fe'eef. Intrinsic value hin qabu garuu waan namni baay'een irratti godhu san deebisee nutti argisiisa jechuudha. Miidiyaan hawaasaa akkatti nuyi addunyaa hubannu completely jijjiiraa jira. Waan baay'ee lafarratti babbareedaa hojjetuu dandeechan isin. Garuu namni lafa taa'ee namumti tokkichi waan namni dhibbi lafarratti bareechu kana namni tokkichi faaluu hin danda'a. Isa hubachuun barbaachisaadha. Biyya kana keessatti amma wanni baay'een jijjiiramaa jira. Fundamentally jijjiirama. Waan ijaan argitanii jijjiirame baay'ee Finfinnee kana keessatti argitu. Garuu namni wayii tokko Ameerikaa taa'ee waan kun akkuma waan achi hin jirree godhee suma kanatti irra dhaabbatte. Sadarkaa sin amansiisu bakka ga'utti jechuudha. It's so fascinating akkatti amma dhiyoo kana manni maree paartii badhaadhinaa walgahii qaba ture. Waa'ee walgahii san namootuma walgahii san irra turanitti itti himan gamaachaas. The audacity namni akkamitti sadarkaa kana ga'ee ka jedhu si gaafachiisa. So miidiyaan addunyaa miidiyaan hawaasaa kun haala ittiin nuyi addunyaa hubannu perceptionii keenya yaadota maddiitti ba'an babal'isuudhaan miira namaa hawwatan nasasallii kan dhugaan taane fi jibbiinsa babal'isuudhaan waan inni amma godhaa jiru akkuma addunyaatti chaalenjii guddaa rakkoo guddaa ta'eera. Biyya keenyatti immoo gareen hayyootaa sun haalan itti fayyadamaa jiran. Albaadheyyiinis ittuma fayyadamu warri seenaa hooqanis sirriitti itti fayyadamu. Appiil namatti godha waan ta'eef jechuudha. Dhaloonni haarofti
waan miidiyaa kanarra deemuun definitely influenced ta'atii akka jiran wantoonni argisiisan jiru jechuudha. So maal godhuu qabnaadha gara fuulduraatti? Akkamoo goone kanarra aanuu qabna yeroo fudhadhe natti fakkaataa gabaabsee fita. Akkuma dura isinii kaase waldhabdeen siyaasa Itoophiyaa madda gurguddaa lama akka qabu yoo xiqqaate hubachuun barbaachisaadha. Amma haala amma keessa jirru kanaan madda gurguddaa lamaan tokko qaba. Inni dura madaa ture. Madaa seenati. Walitti bu'iinsa seenessaati. Eenyummaa wal morkii hamaa keessa galan kana. Hayyoota siyaasaa immoo beekumsa gadi fageenya qabuun odoon taane ololaa fi namoota garee ijaarrachuudhaan ol baantu siyaasa biyya kanaa dhuunfatee ture. At least amma ammaatti. Dabalataan meeshaan haarofti miidiyaan hawaasaa sobaaf jibbiinsan guutame kun immoo waan sanii haala mijeessee akka jiru ilaaluun hin danda'amu. Warra qawweedhaan lolu yoo xiinxalle amma seenessa isaanii gadi galtanii yoo laaltan dubbii seenati. Dubbii seenaa isinitti mata. Mootummaan kun gara seenaa kamiitti dabaadha malee madaalliin dhiyaatu actually kanumatu rakkoo uumee miti. Keessayyuu waggaa yeroo dura jalqabamu yoo laaltan it is very clear. It is very clear. Haala kana hubachuun akkaan barbaachisaadha. Hubachuu qofa odoo hin ta'in waan nurraa eegamu godhuun barbaachisaadha jechuudha. Caaraan Itoophiyaan qabdu tokko marii amma jalqabame kana. Marii hunda hammate ka jedhamu kana. Isa lafa qabsiisuun waan filannoo biraan qabneedha. Seenaaf seenessa waloo gabbisuunis barbaachisaadha. Seenaaf seenessa waloo yeroo jennu amma bakka irra dhaabbatanii ilaalantu murte. Hin qabnu qabnaa hin qabnu qabnaadha. Ijaaruun isin danda'amaa ka jedhu immoo wajjin ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Miidiyaa hawaasaa har'a caarraa nuu kenne yeroo jennu Itoophiyaa keessatti duubatti deebitanii yoo laaltan aartii amma fakkeenyaaf sirba yoo laaltan wanni sirbaan darbaa ture miilaala. Waanuma wal dhibdee biyya kanaa siyaasa biyya kanaa keessa jiru waan argisiisu. Har'a nama Dr. Tasfaayee wajjin dubbataa dhufne sirba wayii dhaga'ee sirba afaan Amaariffaatii afaan Oromootiinis it's very dominant by the way. Intala wayii describe godha sirbi kun. Na describe waggaa godhu maal jedhaa? Abbaatu ashii gadaay, wandimmoo ashii gadaay. Kun amma namuun gaafatu. Nama kuma ajjeesuudhaan uummata geerraru. Afaan Oromootiinis gombisi, ajjeesi, jalaa dhayi. This is very dominant. Uummata aartiin isaallee akkana jedhu kana wal dhibdee siyaasaa akka hin qabaanne godhuun it's the most difficult thing. Garuu har'a namni hundi at least namni waa hubatu waan hubate fakkaata. Kanaafuu dhaabbatanii waan kana laalu. Wantoota nani kaase kana seenessa wal dhiitu kana gidduutti madaallii uumuun. Eenyummaalee wal morkan kana gidduutti madaallii uumuun. Eenyummaa sabaa fi eenyummaa biyyaa gidduutti lamaanuu keenyuma jennee amanuu yoo hin dandeenye bakki nu irra jirru rakkisaa ta'uu isaati. Kanan kaasuu barbaada. Walitti dhufee naannoo fi biyyaa amma fakkeenyaaf heeraan taa'ameera. Marii hayyootaa babal'isuu. Haala itti fayyadama miidiyaa hawaasaa irratti immoo keessayyuu hubannoo cimsuun media literacy is very important. It's not only media literacy. Hubannoo barbaachisu. Erga goonee booda immoo to'annoonis wajjin dhufuun akkaan barbaachisaadha. Falli inni dhumaa ani jedhee kaasuu barbaadu marii biyyoolessaa kana. Mariin biyyoolessaa caarraa Itoophiyaan qabdu isa dhumaati dhiyamanaan. Akka nam tokkootti. Filannoo biraan qabu. Hankanarra wayyuu filannoo biraan qabu. Kana hubachuun tokkoon keenyarraa eegama. Amma namni baay'een marii biyyoolessaa kana keessatti warri mariisisan kun eenyuu gaafii jedhutu isa dhiba. First, let us believe in the institution.
waan kanarra wayyuu qabna hin qabnu. Kanaafuu amma humni keenya heeyyameen waan san ijaaruutti galuu qabna jechuudha. Namni har'a achi taa'e kun nama hunda satisfaayee godha jechuun rakkisaa ta'a. Torbee darbe kana gara Jijjigaa kana dhaqee waanuma akkanaa marii irratti hoggaasofnu maanguddoo abaluu fa'aa odoo hin galchinii akkamitti mariin biyyoolessaa galma gahaa naan jedhe mucaan wayii. Baay'ee mariin biyyoolessaa kun jaarsummaa miti. Namni baay'een confuse godha. Jaarsummaa miti. For some matter jaarsa maal hin barbaachisu. Odoo roobootiidhaan ta'e gaarii ture sanu. AI nama karaa biraa nu rakkisu kun odoo asitti dhufee nu gargaare. Independent ta'e nama hundumaa yaada dhaggeeffatee waan giddu galaan hojjetu san ijaaruu irratti ka godhame irratti komii kaasurra kaafe fooyyessuu irratti hundi keessanuu hundi keenyayyuu xiyyeeffannee hojjenne malee waan haaluma salphaadhaan immoo miraculously dubbii hiikusii miti kun. This is a platform. Nuyitu dhaqee platformii san irratti dubbatee walii gala malee inni furmaata nuu hin kennu. Haalli nu itti marii biyyoolessaa laallullee hubannoon isaa sirrachuu qabaa kanuma jedhutti dabaluu fi caarraa kanatti fayyadamnee rakkoo keenya buleef meeshaa ammayyaan oo'aa jiru kana hiiknee biyya waloo waliin ijaarrannu nama jedhuu fi galatooma.